يولومت يوجيزومت إتوان ومشاد الران واللين بسورة جرا واللين جنة والبوباس تجرا كنا وكنسي وان سبقات ومشاد ما تمان ومشاد إتي أبدت إتي أمان Ayosa esen wajlat kabak kami yuha tabat sunan mutu walpek mutu hokan sakenya fana walpek din garu yo barbadi marro waran kukurate de mere jetu danda yo barbadi wan fede bitla suri danda adim warana sirna abu kana bujaje suntitta kana abjetta lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti taasifamuun miidhamaa jiraachuu haala itti aanuun ibsu. Maqaa kiyya miidiyaa fi gabaasuun hin ta'u maaliif jireenya keenyaaf waan baddaa ta'eef amma wanti uummata irra gahaa jiru maal seetu kaanis deeggara warra abaawoti jedhameeti tumama kunis immoo abaawollee qarshii fudhataa uummata ajjeesaa jira. Namni biraan godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee irraa maqaan isaanii akka himamu hin feene akka nuuf ibsanitti aanaa Fantaallee keessatti erga abbootii gadaa irratti ajjeechaan raawwatee kaasee uummata nagaa irratti qaama mootummaan dararaan taasifamu ammayyuu akka hin dhaabbanne dubbatu. Jiraata aanaa Fantaalleeti. Wanti nurra ga'e namoonni yeroo abbootiin gadaa dhumanii kaasee haala sanii wal qabatee erga jedhu dhumee booddee namoonni kun irra caalan mukatti ba'anii. Namoonni mukatti ba'an sun akka fedha isaanitti duudhaafis ajjeesuudhaafis qabsaa'uudhaaf mukatti ba'anii maatiin namoota sanii immoo haga ammatti cunqurfamaa manni gubataa bu'uuraaleen misoomaa gubamaa manni barumsaa ijoolleen itti baratullee hundi isaanii jalaa badaa akka uummanni immoo baadiyyaa keessatti illee suuqii tokkollee hin godhanne bakkaa bakkatti akka isaan socho'anii rakkoo hamaa keessa akka isaan bu'an lafaa uummanni duraan taa'u sirna gadaa kan isaan kabajataa duran san akka isaan yaaddoo hamaa fi xiinsammuudhaan miidhamaniif lafa sanfaa opereeshinii hamaa godhu kun baay'ee uummata irratti hamaa waan ta'edha. Maatiin immoo ijoolleen bosona jiran sun immoo baay'een isaanii kun ammallee warri mana hidhaa jiran baay'een isaanii jiru. Kan immoo tumamanii caccabanii kun immoo ajjeefamanii jiru. Kun immoo eessa buutiin isaaniiyyuu kan argamin jiru har'allee. Itti dabaluunis akka dhuunfaa fi maatiitti anarrattis miidhaan ga'eeraa jedhu namni aanaa Fantaalleerraa yaada isaanii nuuf kennan kun. Narra wanti dhaqqabe jira. Innis maatii keessattuu achi jira jechuudhaan mana hidhaa erga nu tursanii booddee yaalii ajjechaa nurratti gaggeessuudhaan akkasumas immoo hidhata abaa'oo qabdan jechuudhaan nu naannessu maatii keenya guutummoo yeroo isaan magaalaa bu'an magaalatti affanuudhaaf ukkaamsuudhaaf yaalu doorsisni haga ammaa nurraan dhaabbanne. Namni biraan magaalaa Bulbulaarraa maqaan koo yoo himame rakkoo nageenyaa biraaf na saaxila jedhan miidhaa qaama mootummaan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamnee dararaatu nurra ga'aa jira jedhan haala kanaan ibsu. Mucaa Haftaamuu jedhamu kana gaafa lubbuu rukutamu osoo wanna tokkotti hin dubbatin isa motora isaa gubbaa jiru rukutanii battalumatti ajjeesanii isa dhaamee achitti deessan kaasuu dhiisanii achiin ammoo motoruma isaa san oduma reeffi isaa achiin ka'in ibiddatti qabanii achumatti gubanii sun ammoo magaala Bulbulaa keessatti ta'ame. Ji'a darbisan guyyaa 22 keessatti gaafa aduu guyyaa roobiiti sa'aatii 10 magaala Ho'ituu keessatti ammoo halkan tokkochaa motora 11tu gubate. Motora 11 gubatan kanneen hiriyoota kootii kanneen walii hojjennu kiyyaa keessa ammoo achitti motoruma mana dhaabbatee jiru haala nageenya sodaadhaaf fudda dhaabee ji'a akkas dabarsee jira. Ijoollee of turraa fuudhee manumatti onnas seenanii isaan qacarsanii ol seenanii erga ana qabanii gadi hin baane booda achi booda motora mana keessaa gadi harkisanii balbalumatti itti qabanii motora lachuu achumatti barbadeessanii na jalaa gubanii. Itti dabaluunis baadiyyaatti waraana bilisummaa Oromoof isinitu nyaata dhiyeessa jedhamuun miidhaan waan nurratti hammaateef gara magaalaatti baqannee galle achittis dararaan nurra ga'a jedhan haala kanaan himu namni kun. Halkan gaaf dhufanii baadiyyaarraa ana qabatanii gara magaala Ho'ituu geessanitti na geessanii guyyaa 2 erga na tursiisanii harka kiyya adduubatti na hidhanii na tumaa turanii. Bishaan natti jissaa lafarra gangaladhuudhaa dhagaarra na gangalchaa kaatinaadhaan na tumanii ergasii booda dhadhanii akkisanii deemee galee gaafa galullee anillee qabeenya kanarra lubbuun konkootuu hafuu qaba waan jedhuuf qabeenya koollee gatee itti dhiisee baadiyyaa irraa ammoo gara
magaalaa Bulbulaatti baqatanii achi jiraachuu eegalle. Achitti ammoo namoonni mana nutti kireessan nu shakkuu shanii qallabaa ture amma qaama nageenyaa dheessee asii gale manatti kireessitee jedhanii warroota abbootii qabeenyaa warra gibbii kanneen illee sodaachisuun doorsisanii qe'ee fi malee wanni nama danda'u hin jiru. Namni kun lafa qabaa, hin qotataa, qotee bulaadhaa. Baay'inni namoota kanneenii horsiisee bulaa, horii qabaa, ijoollee qabaa. Ji'a 2-3 booda eegaachi ture booda deemee gara qe'ee isaatitti galaa gaaf galee jedhe bosona turtee bosona keessaa amma galtee jirtaa jedhanii yoo haadhaaf abbaallee dhiisan dargaggeessa yookaan dargaggeettii yoo jiraatte qabanii akka nama mana hidhaa geessuu deemanii aduun dhihee jedhee booda gara bosonaatitti hin deebanii achitti ajjeesanii gadi lakkisanii dhiisanii haadhaaf abbaan ammoo ijoolleen kunneen nu hidhaa jiranii ugganii akkamii itti dhandhaa abdii jedhan qabanii ergasii booda ammoo gaaf turanii jedhan nama kana waraabessi nyaata namni daandii deemu namni loon tiffatuun argaa halkanii guyyaa bu'an kenna jechuudhaaf akka isaan hin beekamne uffata isaanii ka gaafsa isaan uffatan irraa yaasanii uffata san galchanii kaambittiin gubanii namoota kanneen hin ajjeesanii gaafa ajjeesanii jedha uffata kun ka kiyyaaf jedhanii hin jiru jedhanii abdiin horatanii hin jira jedhanii ammoo hin arganii rakkinni akkasii kanneen keessa jiraatanii. Rakkoo nageenyaa sababa walwaraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti taasifamuun naannoo Oromiyaa keessatti miidhaa namoota nagaarra qaqqabuuf yeroo garaa garaatti qaamonni lamaanuu yommuu walitti qabatan ni mul'ata. Obbo Jireenyaa Guddataa gorsaa olaanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo tibba darbe gaaffiif deebii nu waliin taasisanii uummanni dararamuun dhugaadha. Garuu humni waraana bilisummaa Oromoo uummata nagaarratti dararaa akkasii hin raawwatu jechuun ibsu. Waraana bilisummaa Oromoo haddeessuudhaa fi qaamni hidhachiifamee bobbaafamee jira. Qaamni ajaja olaanaa ABO irraa fudhatu tokkoon isaayyuu hirmaannaa uummata dararuu yookiin saamuu ukkaamsu keessaa kan qabaanne si mirkaneessuun barbaada. Qaama mootummaarraa dhimma kanarratti deebii argachuuf irra deddeebii yaaliin taasise naaf hin milkoofne. Garuu ammaan dura biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Haayiluu Addunyaa yeroo garaa garaatti deebii sagalee Ameerikaaf kennaniin gochaa kanneen kan raawwatu humnoota mootummaa osoo hin taane qaama isaan shanee jechuun waaman waraana bilisummaa Oromoo akka ta'e ibsuu isaanii irra deddeebiin gabaasuun keenya ni Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya oduu Oromiyaa naannoo Wallaggaa irratti ta'aa jiru wanni Wallaggaa irratti deemaa jiru hedduu kan nama yaachisu ta'uu jira. Gama mootummaatiin uummata nagaa akka miilaa jiru akkasuma gama ABO'tiinis waraana bilisummaa Oromoo gisee kana babal'inaan naannoo adda addaa keessatti argamutti jira. Akkasuma mootummaanis waraanni mootummaa humna mootummaa kan mootummaan bobbaase kan mootummaatiin bobba'u akkasuma uummata nagaa irratti gartee waraana banuudhaan uummata nagaa irra dararaa geessisaa jira. Waa'een uummata Wallaggaa kun hedduu kan nama yaachisuu jira. Gama kaanii waraana gartee waraana Finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo Finjeewwiyamuu gara isaaniitiinis uummata nagaa dararaa jiranii gara mootummaanis uummata ABO jedhaniitiin ABO deeggartan ABO gargaartan isin hawwatii ABO'ti yookaan abbootii ABO'ti yookaan obboleeyyan ABO'ti jee uummata akkasiin nama dararuu mootummaanis karaa saniin uummata jeeqaa jira. Gama ABO'tiin immoo wanni ABO'n nu dalagaa jirtus dalagaa ABO kun hedduu boonsaadhaa naannoo adda addaa keessatti gartee humna jabeeffattee socho'aatiin jirti. Sochiin ABO kun hedduu babal'inaan mul'ataa jira. Guyyaa guyyaa irraa guyyatti leenjifachaa socho'aatiin jirti. Hedduu babal'attee jirti. Akkasuma isinii jecha yaa uummata kiyya kabajamoo fi jaalatamoo waa'ee uummata Wallaggaa hedduu ka garama nama nyaatu jidduu keessatti jidduu waraana 3 keessatti miidhamutti jiranii uummanni nagaa waraanni Wallagga irratti deemaa jiru waraana 3 kana jidduutti isaan miidhamutti jiranii gama waraana gartee humna Finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo Finjeewwiyamuunis gama mootummaanis gama ABO'tiinis mootummaan ABO'dha jeetiin uummata nagaa dararaatiin jira. Gama biraatiin ammoo humni Finxaaleeyyii Amaaraatis uummata dararaa jira. Kaan buqqisee kaan waan fedhe godhaa jira. Akkasuma mootummaan ammoo waraana irratti banee gisee xiqqatti waraanni isaan irraa hin kan dhaabbatu. Humna addaatiin humna fayyadamee waraana gartee uummata Wallaggaa miidhaan irra hedduu irra ga'aatiin jira. Rabbi alaafisuu isiniin jennaa soo waraana ABO eegisee fudhattanii ilaaltan waraanni ABO yeroo ammaa kana leenjii uf danda'ee bifa adda ta'een socho'aatiin jira.
akkasuma ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa humna addaa kalee leenjisee gabbaasee ammas dhiyoo kana torbaanuma kana keessa yeroo lama leenjisee ummata kiyya kabajamoo fi jaalatamoo waa'een abaa'oo kun hedduu babal'inaan bal'ataatiin jira. Abaa'oon naannoo adda addaa keessa babal'ataati jirti. Ilmi namaa ka hojii dhabe hundinuu abaa'oo seenaa. Ilmi namaa dalagaa ka dhabe ka barumsa fixee dalagaa dhabe hundi waan ta'u dhabeetumaan abaa'ootti seenu jira. Akkasuma qeeroon adda addaa kun irra guddaan ammaan tanaa gara abaa'ootti bobba'aa jirti. Humna abaa'oo taatee gartee biyya jarjarsaa jirti. Gama biraatiin humni finxaaliyyaa Amaaraatis mootummaa kanas jarjarsee hedduu harkaa wal qabanii waan ajaa'iba isinii ta'u keessaa dhiyeenya kana magaalaa Gondar akkasuma magaalaa Goojjam hunda gurguddoo humna gartee fantoo finxaaliyyaa Amaaraatiin to'atamanii turanii. Akkasiin isinii jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya mootummaa kanas jarjarsanii jiranii. Mootummaa kan gartee gisee fulaa tanaa akkana socho'ee yookaan biyya tana gadhiisee yookaan waan fedhe ta'e badiin numarra gahaa waan ta'eef warra finxaaliyyaa Amaaraa kanas tokko taanee qalbiidhaan warra kana akka ofirraa eegnu isiniin jaa. Irra jireetti teennaa numan laallata waan ta'eef irra jireetti irra nuun jirtu waan ta'eef warri kun yoo seene warri kun warra saranyaadhaan deemu warra ufiin deemu warra waan fedhe nama godhuu danda'u warra mootummaa jalatti xiyyeeffatee miti. Warra saba irratti xiyyeeffatee gartee saba kananii duguunyaa sanyii isaanii balleessinaa yeroo kan lafarraa finnee lafa fudhannaa warra jeetiin gartee manaa ba'ee irraayi. Warri kunii gartee humna nagaa waraana dhiisanii warra nagaa nama jiraatee bulaa nama jiraatee waan ofii qocatee riskii ofii qocatee galuu irraayi waraana bananii waraana gartee waraanaan uummata keenya dararaa jiranii. Humni fantoo fi fannoo finxaaliyyuu fi inja'u kun humna gartee waraana mootummaa osoo hin taane humna nama gartee uummata nagaa irratti xiyyeeffatee uummata nagaa dararuuf ka deemu akkasuma saba irratti ka xiyyeeffatee uummata Oromoo ofirraa eegaa isiniin jaa. Oduun kiyyaa kaarraa isin qabadhee isinii dhiyaate kanumaa ga oduu biraatti walitti deebinu nagaan naa turaa isiniin jaa.